qabu waancaan Awurooppaa bara 2024 eegaluudhaa fi guyyoota 10 qofa kan hafe Jarman istaadiyeemota garaagaraa 10 magaalota biyyattii keessatti qopheessite dorgommii kanaaf of qopheessadha kan isheen jirtu qophii ishee xumurte amma haalota garaagaraa irratti ibsa kennaadha kan isaan jiranii biyyoonni dorgommicha irratti hirmaatan kan waancaa Awurooppaa bara 2024 kan irratti hirmaatanis taphattoota isaanii beeksisuudhaan taphoota michooma garaagaraa taphachuudhaan waancaa Awurooppaa kanaaf amma qopheessadha kan isaan jiranii haa ta'uuti dorgommichi yaaddoo nageenya akka qabuu fi kanaaf ammoo of qopheessuu ishee Jarman kan isheen beeksiftee ministeerri dhimmoota biyya keessaa kan Jarman ibsa miidiyaadhaaf har'a kenneeni haalli nageenya deeggartoota akkasuma taphattoota namoota kamiyyuu gara Jarman kubbaa miilaa yookaan immoo waancaa Awurooppaa kana daawwachuudhaaf dhufan naga qabeessa akka ta'u kan nageenya isaanii eegsisuudhaa fi haal duree hundumaa xumureef qopheessineerraa jechuudhaan kan ibsan jechuudha ministeerri dhimmoota biyya keessaa Jarmanii Naansi Freezer har'a ibsa miidiyaadhaaf kennaniin gareen hidhattoota yookaan shororkeessitoonni namoota kubbaa miilaa daawwachuudhaaf gara Jarmanii dhufan irratti miidhaa qaqqabsiisuudhaa fi akka hojjechaa jiru yookaan immoo karoora akka qabu kan ibsanii keessatti kan isaan dubbatanii kanumarraa ka'uudhaan keessumattuu yaaddoo nageenyaa kanaaf dursanii ibsa kan isaan kennanii fannoo keenya kan biraatiin Inter Milaan pireezidaantii haaraa muudeera shaampiyoonii Itilii kan bara kanaa jechuudha Inter Milaan abbaa qabeenyummaa isaanii haaraa dhiyeenya argachuun ni yaadatama kaampaaniin biyya Ameerikaadha OK3 jedhamu dhuunfatameera abbaan qabeenyummaadha kan kilabichaa jechuudha kanumarraa ka'uudhaan amma pireezidaantii haaraa fi akkasuma immoo miseensota boordiidha haaraa filataniiru Inter Milaan jechuudha hojii gaggeessaa kilabichaa kan turan hojii gaggeessaa olaanaan Inter Milaan jechuudha Giuseppe Moratan pireezidaantii Inter Milaan ta'uudhaan muudameera har'a abbaan qabeenya fi pireezidaantiin Inter Milaan kan turan duraanii jechuudha lammiin chaayinaadha Steven Zhang liqii kaffaluudhaaf dhaabbata Ameerikaadha kana irraa liqeeffatan deebisuu dadhabuudhaan qooda abbaa qabeenyummaa isaa kaampaanii biyya Ameerikaadha kanaaf kennee dabarsuu isaanii ni yaadatama kaampaaniin haaraan OK3 kunis amma abbootii hooggansa kilabichaa haaraadha kan inni qaxare pireezidaantii ta'uudhaan kan muudame Moratan kaampaaniin OK3 natti amanee hojii kootti quufeetiin ana filachuu kiyyaaf kabaja guddaan qabaaf jechuudhaan kan inni dubbate jechuudha filatamuu isaaniitiin booda jechuudha odeeffannoo keenya kan biraatiin Kevin De Bruyne gara Saudi Arabiyaa imaluudhaaf fedha akka qabuudha kan inni har'a dubbate taphataan sara gidduudhaan Manchester Cityf garee biyyaalessa Belgium Kevin De Bruyne amma waancaa Awurooppaatii fi Belgiumitti yookaan immoo garee biyyaalessaa Belgium waliin kan isaan argamanii haa ta'uuti gara Saudi Arabiyaadhaa imaluudhaaf fedhii akka qabuudha kan inni dubbate Kevin De Bruyne turtii miidiyaa biyya isaanii waliin taasiseen har'a jechuudha fedhiin kilaboota Saudi Arabiyaa mallatteessifachuudhaaf agarsiisaniif deebii kan inni kenne keessumattuu umrii kanatti gaafin akkasii siif dhiyaatee diduun akka ulfaatudha kan inni kaase waggoota 15 Awurooppaa keessatti kilaboota akka Manchester dabalatee taphadheera garuu maallaqni amma kilaboonni Saudi Arabiyaadha taphattootaaf dhiyeessan kun waggoota 15 darban keessatti kan argatterra ni caala yaada jedhudha kan inni kaasee keessumattuu waggoota lamaaf Saudi Arabiyaa keessa yoo taphatte waggoota 15 darban caala ni duroomtu yookaan abbaa qabeenyaa ta'uu dandeessa kun immoo haadha warraa koo jireenya fooyyee akka jiraatu ishiif ni mala akkasuma immoo mucaan koo fiilleen keessumattuu inni ammoo Manchester City keessa hanga yoomiti turtanaan jechaa na gaafataadha kan inni ture ammatti murtee kana qabaachuu baadhusi waggaan tokko waliigaltee Manchester City waliin nan qaba sana booda garuu maatii koo waliin mari'adhee gara fuulduraatti waan ta'u ibsa nan kenna garuu Saudi irraa maallaqni akkasii si dhiyaate umrii kanatti umrii 33 irratti argama Kevin De Bruyne diduun akka ulfaatudha gara Saudi Arabiyaatti illee deemuudhaaf fedhii akka qabuudha taphataan Manchester City kan inni dubbate jechuudha eenyunumaayuu jijjiiramee yeroo bahutti Pep Guardiola fa'aa waliin walitti muunfachaa turuun ni yaadatama kanumarraa ka'uudhaan miidiyaaleen kilaboonni Saudi Arabiyaadhaa taphataa kana fudhachuudhaaf fedha akka qaban agarsiisaa jiru kanaaf Kevin De Bruyne kan inni mataa daddarbuuf jechaadha kan isaanii turani
amma innis ifatti garas deemu fedha akka qabu garuu waliigaltee isaa kan Manchester City keessa jiru akka xumuruudhaaf barbaadu dubbateera. Odeeffannoodhuma karaa Saawudiitii argaman kilaboonni Saawudii Arabiyaadha ganna dhufan kanatti maallaqa guddaa baasanii Premier League England irraa taphattoota hedduu gara ofiitti fudhachuudhaaf qophaa'anii jedhameera. Isaan keessaa goolii eegan Liverpool Alisson Becker jalqaba irratti kan inni argamu Roomaa irraa maallaqa guddaadhaan goolii eegdota gara Premier Leaguetti dhufan keessaa tokko Liverpooliif erga mallatteessee waancaa Premier League England Champions League Europa Liverpool waliin injifateera. Bara kana garuu sababa miidhamaatiin wal qabate carraan taphaa isaa as dhiyeenya goolii eegaa lammaffaa Liverpooliin harkaa fuudhameera. Kanumarraa ka'uudhaan goolii eegaan lammii Biraazil kun gara Saawudii Arabiyaa ni imalaadhaaf taphattoota eegamanidha. Taphataan Arsenaal Idin Keettanis akkasuma taphattoota ganna dhufu gara liigii Saawudii Arabiyaatti ni deemuudhaaf eegamanidha. Roos Barkley akkasuma taphattoota xiyyeeffannoo kilaboota Saawudii Arabiyaa keessa seenanidha. Ganna dhufu kanaan alatti taphattoota dargaggeeyyiillee kan biroo gara Saawudii Arabiyaadhaa ni imalu. Kanaaf liigichi maallaqa guddaa akka ramadeedha. Kylian Mbappeen PSG mana murtiitti himachuu ni danda'a jedhameera. Keessumattuu taphataan lammii Firaans ganna 25 Mbappeen kaleessa ifatti taphataa Real Madrid ta'uusaa beekamuu isaa ni yaadatama. Ta'us PSG'n kaffaltii mindaa ji'oottan lamaan darbanii Kylian Mbappeedhaaf akka hin kaffalleedha miidiyaaleen kan gabaasanii. Dabalataan ammoo taphataa kanaaf onnachiiftuu yuuroo miiliyoona 12 akka kaffalameef waadaa galameef ture. Onnachiiftuun kunis isaaf hin kennamne. Walumatti ammoo kan mindaa ji'oottan lamaanii yuuroo miiliyoona 80 akkasuma kanaan dabalatatti kan boonasiidha yookaan immoo onnachiiftuudhaaf kaffaluuf waadaan galame walirratti yuuroo miiliyoona 92 Kylian Mbappeedhaaf PSG'n kaffaluu qabu osoo hin kaffaliin hanga ammaatti kan inni ture. Kanaaf ammoo jarri lamaan mana murtii wal dhaabuu dandeessi jechuudhaan miidiyaaleen kan isaan gabaasanii. Ta'us Kylian Mbappeen pirezidaantii PSG'dha Nasir Al-Khalifa fi waadaa wayii galanii turan jedhama akka miidiyaaleen kun gabaasanitti. PSG bilisaan akka gadi hin lakkifnee fi yoo Real Madrid mallatteessan yoo xinnaate kan mallattoodha. Real Madrid PSG-dhaaf akka kaffalu wal mari'atanii akka waadaa waliif galanidha kan ture. Haa ta'uti Mbappeen kaleessa ifatti Real Madridiif mallatteessus hanga ammaatti wanti PSG-dhaaf kaffalamee jedhamee himamee hin jiru. Kanumarraa ka'uudhaan kaffaltiin ji'oottan lamaan darbanii PSG-n akka isaaf kaffalu fi yookaan immoo kaffaluu fi baannaan mana murtiitti himachuu danda'a Kylian Mbappeen jechuudhaan miidiyaaleen kan gabaasanii. Ta'us garuu dhimma kana Kylian Mbappeen mana murtiitti fudhachuu dhiisuu danda'a. Waliigaltee keessoo isaaniitiin PSG'nis dubbii kana addunyaatti jabeessuu caalaa waliigalteedhaan dhimma kana xumuruudhaaf akka karoorfatanidha miidiyaaleen kan isaan gabaasanii. Ta'uu baannaan garuu dubbiin jara lamaanii mana murtiitti wal himachuu dandeessi jechuudhaan miidiyaaleen gabaasan. Deenmaark waancaa Awurooppaa Jaarmanitti qophaa'u kanaaf seenaa hojjechuudhaaf akka qophooftedha. Leenjisaan gargaaran kan garee biyyaalessaa Deenmaark Maarten Wooresti kan isaan dubbatanii. Deenmaark ramaddii caa jalatti Ingilaandii Saarbiyaa fi Isloveeniyaa fa'aa waliin kan isheen ramadamte. Moorten yeroo kana uummanni Deenmaark waancaa Awurooppaa kan bara 2020 caaladha abdii nurraa qabaadha. Garicha keessas miirri jiru olaantummaan yookaan immoo miirri olaanaan akka jirudha kan isaan dubbatanii. Deeggartoonni Deenmaark gara qarqara Jarmanitti dhiyeenya jiran kara 50 ta'anii tapha yookaan immoo garee biyyaalessaa Deenmaarkin deeggaruudhaaf dirreen seenu jennee abdanna yookaan immoo gara Jarmanii dhufu jennee abdanna. Kun ammoo hamilee guddaa taphattootatti ni hora. Kanaaf ammoo tilmaama salphaan nuuf kennamuus waancaa Awurooppaa kanaan seenaa kan bara 2020 yeroo keessumattuu Eriksen dirree keessatti kufee wallaaluudhaan wal qabatee Deenmaarkin umaayyuu sana booda onnattee adeemsa baay'ee imaluu ishee ni yaadatama waancaa Awurooppaa sanaan jechuudha. Caalatti garuu bara kana kan yeroo sanii caalaa Deenmaark garee cimaa taatee dhiyaachuudhaaf qophoofteerti jechuudhaan leenjisaa xaanaan kan Deenmaark kan isaan dubbatu. Cheelsiin bara 2020 eegalee hanga amma Enzo Maresca qacarutti leenjistoota fi kan kaffaltii yookaan immoo waliigaltee isaan kilaboo waliin qaban kaffaluudhaaf beenyaa kaffaluudhaaf yoo xinnaate waggoottan 24 darban keessatti paawundii miiliyoona 55.5 baaseera jechuudhaan kan gabaasanii. Kun ammoo keessumattuu leenjistoota qofarratti maallaqa guddaa kilaba baase ta'uudhaan kan isaan maallaqa kana leenjistoota irratti baasanii. Jijjiiramni leenjistoota Chelsea keessatti baratamaa ta'eera. Eeguma abbaan qabeenyaa haaraa dhufan yoo xinnaate gara leenjistoota 5 jijjiiraniiru. Amma Enzo Maresca
leenjisaa gochuudhaan qacaranii Barnlee fi maallaqa paawundii miiliyoona 10 beenyaa kaffaluun isaanii ni yaadatama. Walumaa galatti bari 2000 eegalee hanga amma Maareeshkaan qacaramutti Cheelsiin paawundii miiliyoona 55.5 leenjistoota qofaa fi beenyaa kilabootaaf kaffaleera jechuudhaan miidiyaaleen kan gabaasan. Odeeffannoo ispoortii ammaa fi qabadhe xumureera.